Maqaan koo Faarfataa Daani'el Taayyeen jedhama. Waldaa Humna Fannoo Kiristoos keessadha kan inni waaqeffadhu. Guyyaa borii dhukkubsatootaaf hin kadhatamu. Waaqayyoon waaqeffannaa irratti hirmaadha. Guyyaa boruu sagantaa addaa waan qabnuuf naannoo kana kan jiraattan dhuftanii akka irratti hirmaattan bal'inaan sagaleen Waaqayyoo sababii lafa kanatti lallabamuuf kottaa hirmaadhaan isiniin jedha Waaqayyo. Shaalom nagaa Waaqayyo hunda keessaniif haa ta'u. Kiboortistii Amaanu'eelin jedhama. Bakki argama keenyaa Gooroo Safaraa Dildiitti gubbaa irratti kan argamnu. Kanaaf sagantaan guyyaa borii gaafa 17 lafa kanatti geggeeffamu wangeelli humnaan lallabama kadhattoo dhukkubsattootaaf hin kadhatama humni Waaqayyoo bakka argama kanarratti Waaqayyoo argamee hidhaa dhaloota baay'ee kan inni kudha waan ta'eedhaaf iddoo kanatti dhuftanii hundumti keessaniyyuu akka wajjinii waaqeffannu isiniin jenna eebbifama. Araada Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Ani maqaa koo Raajii Gammachiis Bulchaan jedhama. Hundeessaaf abbaa mul'ataa Waldaa Humna Fannoo Kiristoosidha. Amma kanan fuula keessan duratti argameef sagantaa adda ta'e tokko isin beeksisuuf innis guyyaa borii jechuun gaafa 17 ji'a 12ffaa bara 2019 sagantaa addaa waldaa keenya keessaa waan qabnuuf hirmaattuu sagantaa keenya akka taatan kabajaan isin gaafadha. Meka ingalatamba, kula sharro de Yesus goftara. Amen.